Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabachaa har'as viidiyoo haarawaan walitti deebi'ee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu bilbila haarawaa bitachuu yoo yaaddan yookaan immoo bilbila isin harkaa qabdan orjinaala moo isa feekiiti kan jedhu karaa ittiin adda baafachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa tooftaawwan sadiitti fayyadamuudhaan bilbila keessan orjinaala yookaan feekii ta'uu adda baafachuu dandeessanii, keessattuu namoonni bilbila bitachuudhaaf yaaddan yookaan bitachuu barbaadan jechuudha. Bilbila keessan bitachuu keessaniin duratti bilbilli kun orjinaala moo kan feekiiti kan jedhu adda baasuu qabdan jechuudha. Yeroo baay'ee bilbiloonni baay'een jechuudha bilbila orjinaala ta'e wal fakkaatanii hojjetamanii jira yookaan adda baasuudhaafis kan nama rakkisan jiranii. So guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu barbaadu tooftaawwan sadiitti fayyadamtanii akkamitti bilbilli kun orjinaala yookaan kan feekiiti yookaan kan sirrii hin ta'in jettanii akkamitti adda baafachuu akka dandeessanidha. So video har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu bilbila bitachuudhaaf yaaddan yookaan bilbila isin harkaa qabdan orjinaala moo orjinaala miti kan jedhu karaa ittiin adda baasuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Karaa sadiidha hunda video kana irraa ni argattu jechuudha. Egaa tooftaawwan kanneen sadeenitti fayyadamtanii bilbila bitachuu yoo yaaddan yookaan immoo bilbilli isin harkaa qabdanis orjinaala moo kan feekiiti kan jedhu adda baafachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa warroonni bilbila bitachuudhaaf yaaddan video kana ilaaluudhaan bilbila orjinaala ta'e bitachuu qabdu. Namoonni baay'een bilbila bitachuudhaaf yeroo ka'anitti bilbila bitachuudhaaf yaadan sadii yeroo dhaqanii ilaalan bilbilli isaa gosaanis uumamaanis tokkuma. Garuu bilbiloonni baay'ee wal fakkaatanii hojjetamanii garuu sadarkaa qabu. Sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa jechaa ni deemu jechuudha. Ergasii immoo high copy isa jennu yookaan bilbila feekii ta'e ni uumama jechuudha. So karaa sadiitti fayyadamtanii bilbilli orjinaala ta'ee fi feekii ta'e adda baafachuu ni dandeessanii. Video kana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaadha. Egaa kan daawwachaa jirtan chaanala keessan haarawaa kan ta'e Amir Miidiyaadha. Amir Miidiyaa irrattis qophiiwwan teekinooloojii fi odeeffannoowwan adda addaa haala bilbila itti fayyadamtan akkasumallee qophii odeeffannoo fi teekinooloojiidhaan wal qabatan guutumaa guutuutti asirratti isiniif qabadhee dhufa. Kana qofa osoo hin ta'in barnoota adda addaa kaka'umsa nama keessatti uumuudhaan ilaalcha ilma namaa irratti jijjiiruu danda'an chaanala kana keessatti qabadhee isiniif dhufa. Akkanumallee qophiiwwan bashannansiisaa ta'anii fi piraankiiwwan adda addaas as keessatti ni argamu. YouTube chaanaliin kun haarawaadha. Amir Miidiyaa jettanii sarchii yoo gootan salphumatti ni argattanii. Akkanumallee liinkii isaa bakka viidiyoo kanatti galakkise jalallee isiniif kaa'eera. Akkanumatti illee sarchii yoo gootan salphumatti argachuu dandeessanii. Egaa viidiyoo kana YouTube chaanalii kan koo lamaan irratti isiniif maxxansa. Isa soofummaa Appika jedhu guddicha irratti fi isa haarawaa Amir Miidiyaa jedhamu kana irratti illee isiniif galakkisa. YouTube chaanalii kan koo kan haarawaa kanaaf warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuun dagatanadha. Amma gara barnoota keenyaatti akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti bilbilli isin harkaa qabattan yookaan immoo bitachuudhaaf yaaltan orjinaala moo kan feekiiti kan jedhu adda baasuudhaaf karaa sadiidha kan itti fayyadamnu jechuudha. Sadeen isaatu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Viidiyoo kan ammas like gochuun dagatanadha. Karaan sadeen bilbilli keessan feekii ta'uu fi orjinaala ta'uu ittiin beekuu dandeessan tokkoffaa gara aappii bakka itti namaa bilbiltan yookaan phone call kan jedhamu kanarra ni seentu. Ergasii koodii iskiriinii irratti isiniif barreessi kana ni barreessitan. Orjii jettanii ergasii immoo maslaalee jettanii 99 jettu ergasii immoo duwwaa jettanii ergasii dhumarratti mallattoo maslaalii kana tuqxan jechuudha. Maslaalii jettan. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan barreeffamni kun yoo isin dhufe bilbilli keessan orjinaala yookaan isa feekii hin ta'inidha jechuudha. Wanti kun garuu yoo bilbila keessan irratti koodii kana yeroo itti galchitan isiniif dhufuu baate bilbilli keessan kan feekiiti kan sirriitii miti. Bilbila akkanaa hin bitatina isin jechuu barbaada. Lammaffaa karaa lammaffaa immoo bilbilli keessan kan feekiiti moo orjinaala kan jedhu yookaan isa sirriiti moo isa sirriitii miti kan jedhu addaan ittiin baafachuu dandeessan. Ammas koodii tokkotti fayyadamna. Bakka bilbila itti namaa bilbiltan kanarra seentanii kiiboordii kanarratti ammas urjii jettanii maslaalii jettanii ergasii duwwaa jettanii dhumarratti immoo maslaalii jettan. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan seemii lama bilbila keessanirraa yoo qabaattan sadiitu isin dhufa. Wanti kun sadiitu isin dhufa. Kana jechuun IMEI kan jedhamutu isin dhufa jechuudha. Kan seemii keessaniitii fi bilbila keessanii kan ittiin beekamudha jechuudha. Egaa wantoonni kunniin sadeen yoo isin dhufa yookaan lamatu isin dhufa bilbila tokko tokko irratti seemii keessan bilbila keessan irratti kan argamu seemii tokko yoo ta'e lamatu isin dhufa. Already an seemii lama waan qabuuf sadiitu na dhufe. Bifa kanaan yoo wanti kun isin dhufe bilbilli keessan kan feekiitii miti jechuudha. Haala kanaan beekuu ni dandeessu. Video kana ammas like gochuun dagatanadha. Karaa sadaffaan bilbilli keessan kan feekiiti moo kan feekiitii miti kan jedhu ittiin beekuu dandeessan isinitti agarsiisa. Settingii bilbila keessanii keessanii seentu.
Ergasii gara dhumaa irratti gad dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan about phone setting jedhu ni barbaadani about phone ka jedhu yookaan about jedha bilbila tokko irratti isa keessan seentu. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo fuula kana baay'inaan kan isin jala dhoyseef bakka kana irratti wanti argamu namoonni yoo kan beekan ta'e salphumatti bilbila kan koo godhan waan ta'eef kan isin jala dhokse lakkoofsa muraasa isinitti agarsiisuudhaaf yaalii godhee jira. Asirratti seemii lama bilbila keessan irraa yoo qabaattan lamatu isin dhufa, lamaan keessaa tokko koppii gootan. Yoo tokko ta'e immoo settingiiwwan as keessatti dhufan kana keessaa kan amma screen irratti isiniif barreesse bifa kanaan barraa'edha kan koppii gootan lakkoofsa bilbilaatti isa jalatti argama isa koppii gootan jechuudha. IMEI ka jedhu yookaan hammattuu keessatti slot 1 jedha yookaan immoo seemii lammaffaas yoo qabaattan immoo slot 2 jedhee IMEI jedheetiin isiniif barreessa. Jalatti lakkoofsatti jiru lakkoofsi barreeffame jechuudha. Cinaa isinitti agarsiisuudhaaf yaalii godhee jira. So lakkoofsa san al tokko qaqqabuudhaan koppii gootan. Egaa bifa kanaan koppii godhee jira. Isinis koppii gootu jechuudha. Qaqqabdanii sirriitti koppii gootanii amma sirriitti isiniif deebi'a. IMEI ka jedhu braaketii keessatti immoo slot 2 yookaan slot 1 jedha. Seemii tokkoffaa fi seemii lammaffaa jechuudha. So isaan lamaan keessaa tokko koppii gootan. Amma settingii bilbila keessanii baatu. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo Google Chrome itti fayyadamtu. Browser kamittuu fayyadamuu dandeessanii Google Chrome keessa seentu. Ergasii bakka search barii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Akkana jettanii barreessitan wanta amma screen irratti isiniif barreesse kana barreessitanii IMEI jettanii ergasii immoo check jettan akka screen irratti isiniif barreesse kana barreessitanii check something jettanii barreessitan. Bifa kanaan yeroo isiniif barreessitan haala kanaan isinii dhufa IMEI check something ka jedhu isa jalqaba irratti isiniif dhufe kana click gootan. Egaa bifa kanaan isinii dhufa asirratti kan filattan dhaggeeffattoota kan koo asuma irratti akka argattan something IMEI check free online ka jedhu kana free online ka jedhu kana irratti click gootan. Enter something IMEI number ka jedhu kana jira. Nambarii yookaan lakkoofsa duratti koppii goone san asirratti paste gootan qaqqabdanii saanduqa kana keessatti paste gootan jechuudha. Ergasii paste gootanii akkuma asirratti argattan cinaa lakkoofsa kana isinitti agarsiisuudhaaf yaalii godhee jira. Lakkoofsa kana erga itti galchitanii booda yookaan paste erga gootanii booda check ka jedhu jira. Check gootan jechuudha. Bilbila keessan kan feekiti moo original kan jedhu beekuudhaaf asirratti check ka jedhu jira. Check ka jedhu kana click gootan. Ergasii bifa amma asirratti argatanii guutuu bilbila keessanii information guutuu isiniif kenna jechuudha. Bilbilli kan keessan original yoo kan ta'u ta'e success isiniin jedhee right isiniif godha. Guutuu bilbila keessanii IMEI isaa akkanumallee immoo modeelii isaa wanta hunda jechuudha bilbila keessan asirra isiniif kaa'ee jechuudha. Wanta hundayyuu jechuudha. Modeelii bilbila kan kooti asirra naaf kaa'ee jira. Akkanumallee warrantii statusii isaa naaf kaa'ee jira. Productii isaa, production isaa, location isaa wanta hunda jechuudha. Bakka inni itti oomishame, maal eessatti akka oomishame wanta hunda jechuudha. Waa'ee bilbila kan kooti information guutuu haala kanaan naaf fida. Kana qofa osoo hin ta'in dhaggeeffattoota kan koo asirratti okay ka jedhu kana illee click yoo gootan waa'ee productii keessanii guutumaan guututti bilbilli kun eessatti akka oomishame guutuu information argachuu ni dandeessan jechuudha. Bifa amma asirratti argaa jirtan kanaan wanta hundayyuu jechuudha asirratti argachuu ni dandeessanii. Egaa wanti kun bilbila keessan irratti yoo search yeroo gootan isinii dhufuu baate bilbilli kan keessan kan feekiti jechuudha. So bifa kanaan yoo isinii dhufe bilbilli keessan original yookaan kan sirriiti jechuudha. Egaa bifa kanaan bilbilli kan keessan original ta'uu fi ta'uu baatu beekuu ni dandeessanii. Egaa tooftaalee sadeen kanatti fayyadamtanii bilbilli keessan kan feekiti moo original kan jedhu addaan baasuu ni dandeessan. Bilbila harkaa qabdanis ta'uu danda'a. Keessattuu warroonni bilbila haaraa bitachuudhaaf yaadan tooftaalee sadeen kanatti fayyadamtanii bilbilli isin bituudhaaf deemtan kan feekiti moo original kan jedhu beekuu ni dandeessu jechuudha. Egaa walumaa galatti barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube channelii kan koo haarawaa kan ta'e Amir Miidiyaadhaaf haarawaa taatan immoo subscribe godhuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatanaadha. Egaa viidiyoo kana channel kan koo Sof Maraab kan jedhuu fi Amir Miidiyaa kan jedhu lamaan irratti galakkisa. Viidiyoo baay'ee miidhagaa ta'edha. Itti fayyadamtan jedhee yaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.